Manni jireenyaa maatii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa abiddaan barbadaa'uun dhagahame. Gabaasa keelloo miidiyaan argateen manni jireenyaa maatii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa qaamolee piippiin abidditti qabatee gubachuutu gabaafame. Sirni abbaa irrummaan uummata dararaa kan jiru paartiin PP ofiin jedhu maatii qabsaa'otaa hidhuu fi qabeenyaa gubuu aadeeffatee hojiitti jira. Dr. Abiyyiin murni hoogganamu afaan qawween abbaa irrummaasaa uummata irratti argisiisaa biyya goolaa kan jiru Oromiyaa bakkoota hedduutti manneen qabsaa'otaa qabeenya isaanii waliin abiddaan gubee barbadeessaa jira. Oppiidiyoon kaleessaa PP'n har'aa ergamtuun TPLF kaleessaa ergamtuun sirna Habashaa ammaa qabsaa'ota Oromoo ajjeesaa qabeenyaa mana maatii qabsaa'otaa abiddaan gubuun abbaa irrummaa isaanii kan warri Habashaa olaantummaan dalagaa jiran ilmaan Oromoo irratti Oromiyaa keessatti raawwachaa jiraachuu isaaniif agarsiistuudha jedhu qeerroowwan. Bara olaantummaan harka TPLF ture manneen maatii qabsaa'otaa waan ijoolleen isaanii bosona jiraniif abiddaan hin gubanne har'a PP'n ergamtuun Habashaa mana maatii qabsaa'otaa abiddaan gubuun sanyii qabsaa'otaa gosa lakkaa'uun mana hidhaatti guuraa fi ajjeesaa jiru. Haala kanaan guyyaa har'aa muddee 26/2020 ajajaa abbaa irree Abiyyiin kan Habashootaan hoogganamu mana maatii qabsaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa humna waraanaa konkolaataa 8 deemuun erga qabeenyaa saamanii booda mana jireenyaa isaaniitti qabeenyaa achi keessatti argamu waliin abiddaan barbadeessuun maatiin isaanii hanga namoota 10 ol ta'an firoottan isaanii waliin humni abbaa irree afaan qawween ukkaamse yeroo ammaa bakka geessan hin beekamu. Uummanni Oromoo yeroo kanaa booda manneen maatii qabsaa'otaa tiksuu fi deebisee ijaaruu irratti xiyyeeffachuun namoota yakka akka kanaa raawwachiisan irratti tarkaanfii of duuba hin deebine fudhachaa deemuun Oromoo fi maatii qabsaa'otaa kabachiisuun yeroon isaa amma jechuunis kan dubbatan qeerroo Oromiyaarraa keelloon dubbise. Haala qabatamaa amma biyyattii keessa jiru addatti qabsaa'ota irratti xiyyeeffatanii hidhaa ajjeechaa fi qabeenya maatii qabsaa'otaa gubuu fi maatii qabsaa'otaa immoo hidhuu irratti nu affeeruu keessanii ulfaadhaa isiniin jedha. Inni kun waanuma mootummaa gabroomsaa dhufaa biyya kana keessatti deemaa turerraa eegamudha. Kun waan haarawaa miti. Bara sirna Minilikii keessa, sirna Haile Sillaasee keessa, sirna Dargii keessa, sirna TPLF keessa amma sirna badhaadhina jedhu amma sirna shiftaa Dr. Abiyyiin bulu keessattis haalli ta'aa jiru haaluma wal fakkaataadha. Kun waan haaraa miti. Isa kana ammoo ofirraa dhaabsisuu kan danda'u uummanni Oromoo bakka jirutti gamtaan ka'ee dhimmi didaadhaan yoo ofirraa qolateedha malee kuni waan haaraa miti. Waan baratameedha. Kuni baratamaadha. Addatti ammoo qabsoon Oromoo qabsaa'ota adamsuun, hidhuun, ajjeesuun, maatii isaanii ammoo qabsaa'ota keessa jechuun dararuun, qabeenya isaanii gubuun qabsoon Oromoo waan of duuba deebi'uun daraanuu jabaatee waan itti cimudha. Kanaaf kuni uummata Oromoollee waan hamilee cabsuudhaa miti, isaaniifillee waan injifannoo fiduun daraanuu qabsoo kana finiinsa, qabsoo kana jabeessa. Haa ta'u ammoo biyya kana ijaaruu yoo barbaadan Itoophiyaa jedhan kana ijaaran Itoophiyaa kana tursiisuu yoo barbaadan Oromoo dararuu irraa dhaabbachuu qaba. Maatii Oromoo ajjeesuu, hidhuu, qabeenya isaanii gubuu, kadhattuu, rakkattuu, baqattuu godhanii biyya irraa baasuu irraa dhaabbachuu qabu. Kanarraa kanas Itoophiyaa jedhamu kanaa kan diigaa jiru. Isaanuma warra leellistoota Itoophiyaa sirna shiftaa afaan qawweetiin uummata gidirsaa jiru kanatu isimayyuu diigaa jira waan ta'eef dhaabbachuu qaba jedhaan kanuma siin jedha. Hayyee gama biraatiin egaa ajjechaanis ta'e manneen uummata Oromoo gubuu akkasumas uummanni Oromoo gadi ba'ee lixuudhaaf yeroo itti yaaddoo guddaa ta'e keessatti mootummaan kun PP'n filannoo gaggeessuudhaaf kan inni of fuulduratti yaada dhiyeessanii irratti murteessuuf jedhan mee isa kanarratti dhimma filannoo kanarratti maal jetta? Ayyee galatoomii inni kun mirgoota kan jedhamu jira. Mirgoota namoomaa fi mirgoota dimokiraasii kan jedhamu jira. Biyya tokko keessatti filannoon mirgoota dimokiraasii keessatti kan tarrifamedha. Heera biyya kana heera bara 1987 akka biyya kanaatti taa'ame keessatti kan jiru. Namni mirgoonni dimokiraasii sun kabajamuutii fi sirna nama nyaataa Itoophiyaa jedhamu kana keessatti mirgoonni namoomaa sun kabajamu. Namni nama ta'uu isaatiin kabajaa argatee oolee bulee bahee mana isaatti galuu yeroo hin dandeenye keessatti mirga dimokiraasii kabajna
mirga filuu, mirga filachuu, mirga gaafii ofii bayanii gaafatanii deebii quubsaa argachuutti tarkaanfatan jechuun gonkumaa hin yaadda. Biyya abbaan irree shiftaan afaan qawweeti uummata dhiitee bulchaa jiru keessatti filannoo dimokiraatawaa fi haqa qabeessa geggeessina jechuun abjuu yoomiyyuu dhugoomuu hin dandeenye. Kanaaf filannoo geggeessina jechuu dura filannoon maaltu ta'uu qaba? Nagaan jiraachuu danda'uu qaba. Jalqaba nagaa waaraan biyya keessatti argamuu kan ta'uu qaba. Yoo nagaa waaraan argameera namni kan filannoo geggeessuu danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo kanaan sobamuu hin qabu. Filannoo wanni jedhamu hin jiru biyya kana keessatti. Biyya haadhaa fi abbaa walitti qabanii qe'ee qabeenya irraa gubanii hidhaa jiranitti bakka ilma isaanii gadi baasanii haadhaaf abbaa fuulduratti rasaasaan adda keessa rukutanii ajjeesanitti bakka ilmi dargaggeessi waggaa 18 olii qabsoo barbaade filateef ilmi kan kee hidhannoo qabateetiin bosonatti bahi ilma kan kee fidi jedhanii haadhaaf abbaa ilmi gaafatamummaa isaanii jalaa bahe dirqeen itti seenanii manaa qabanii deemanitti bakka haadhaa fi intala walirratti gudeedanitti bakka abbaa warraa irraa hidhanii haadha warraa bakka abbaa warraa jirutti gudeedanitti bakka haadha afotti ilmaaf intala rasaasaan ajjeesanitti filannoo wanti jedhamu hin jiru. Inni kun abjuu hin dhagoomneedha. Kanaaf ufumaa isaatii waliin dorgomee harkuma lamaan isaa harka bitaatiin mirgaa waliin dha'ee mootummaan filannoo kana haa geggeessu yoo ta'e malee uummanni keenya filannoo jira jedhee abjuu hin dhugoomne kanaan burjaaja'uu hin qabuuf inni kun sobaa kana keessa galaa Oromoo hin jennaan. Oromoon waan filannoo kana qabatee deeme jechuun bofa eegee qabatee waliin taphate jechuudha. Xumura irratti namni bofa eegee qabatee waliin taphatu summii bofaa saniinu. Kanaaf amma mootummaan kun filannoodha jedhee wanni kana sochoosaa jiruu fi lola amma bitaa mirgaan ibidda bitaa mirgaan itti qabate kan ofirraa dhaamsee xumura irratti Oromoo hiddaan duguuguuf akkuma kanaan dura jedhee juntaa barbadeessee garbuu akka salphatti haama akkuma jedhee juntaa jedhamu san barbadeessee ayideelee ammatti kan jiru mootummaa osoo hin taane shiftaadha. Addunyaalleen akka shiftaan oolme afaan qawweetiin biyya bulchaa jirutti quba qaba. Gaafa filannootu jira jedhee filannoo sobaa geggeessee mootummaan kun mootummaa seera qabeessa jedhee addunyaatti urlabsa. Gaafa san warroota dinne didaadhaan hin bullu jedhe kana shororkeessaadha jedhee maqaan taane akkuma baroota armaan dura san farrajee duguuguudha. Oromoon ofii isaatii yoo duguuggaa kana ofirratti labsirraa kan hafe filannoo waan jiru hin jiru jedhaa kanuma